xiinxalaan siyaasaa fi rogeessi beekamaa Jawaar Mohaammed kitaaba haaraa mata duree hin gaabbuu jedhu maxxansiisee torban dhufu magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobiitti eebbisiisuudhaaf akka jiru gaaffiif deebii addatti BBC wajjiniin taasise irratti hime. Kitaabni Jawaar mana hidhaa taa'uudhaan barreesse kun yaadannoo jireenya isaa dhaloota hanga jijjiiramaatti jiru kan of keessatti qabatu akka ta'e himeera. Ammayyuu taanaatu dubbise. Yaadannoodha dhaloota kiyyarraa kaasee imala jireenya kiyyaa akkasumas imala qabsoo qeerroo irratti waan yaadadhu waan ta'aa ture waan hojjetamaa ture akkasumas bara ce'umsaa keessas waan ta'aa ture kan inni mana hidhaatti barreesseen amma qopheessee baase dhaloota kiyyarraa kaasee haalota siyaasaa hawaasummaa dinagdeen an keessatti guddadde ka boodarra ilaalchaan qabaadhe irratti dhiibbaa godhataa turan akkasumas imala barnootaaf Singaappoor irraa kaasee Ameerikaatti biyyoota adda addaatti yeroon barachaa turetti muuxannoowwan sanis keessa deema. Jaansee immoo qabsootti hoggaan seenuu qabsoo nagaadhaa irratti qophii godhamaa ture falmaa biyya alaatti goonaa turre gara jijjiiramaatti haalonni akkamitti akka dhufan kan jiru hedduu isaa diiteel qabatee kan dhiyaatedha jechuudha. Mata dureen isaa hin gaabbu jedha. Maalidha? Maal ergaa akkamii dabarsuu yaadde? Egaa ilmi namaa waa hojjettaa hoggaa hojjettee bira dabarse booda duuba laaltee madaallii geggeessitu jira. Jiruu siyaasaa kana keessatti aarsaa guddaan kafale hojii baay'ee soo hojjedhee milkaa'innas nan qaba. Kana laalee hoggaan madaalu aarsaan kafaleefis waan hin milkaa'ee jiruuf aarsaan sunis garaa nan nyaatu kan jedhudha. Kan biraa immoo hojii hojjechaa ture keessatti namootni aaroo danda'anii gareelee muufatan jiraachuu danda'anii namoota walitti bu'uun jira. Sababni kanaatis qabsoo san bakkaan gahuudhaaf waan ta'eef qabsoo sun immoo boodarra galma waan ga'eef wanni hin gaabbu hin jiru kan jedhuun kan laalamu no regret kan jedhu jechuudha. Amma yeroo akkamii barreesse tarii yeroo mana hidhaa teessee barreessite moo eegasii booda barraa'e moo? Mana hidhaatti barreesseetiin achi hidhaan baasaa ture booda harkaan hin barreessaa ture san booda taayip godhame yaadatte akkuma hidhaadhaa baheen maxxansiisuudhaaf yaadeen ture haalli yeroo san tures haalli biyyattii uummanni qalbiidhaan waa dubbisuudhaaf kan mijatu hin turre yeroo suman eeguu asirra geenyee amma immoo dirqama kana caalaa tursiisuun hin barbaachisu kan jedhu nama maxxansiise malee manuma hidhaatti hin fixee bahee. Kitaabni kun afaan lamaan qophaa'ee waan dogoggoruu baadhee miire? Jalqaba afaan Oromootiin barreeffame san booda gana afaan Amaaraatti jijjiirame. Afaan Ingiliziitiinis hiikamee jira garuu gulaalamee yeroodhaan gahuu hin dandeenye. Yeroo amma tokko booda kan afaan Ingiliziis ni ba'a garuu amma kan afaan Amaaraatii fi kan afaan Oromoo lamaanuu qophaa'ee jira. Kitaaba uummata barreessite keessatti wanti addatti namni eegu yookiin immoo kana dura hin dubbanne namni yookiin immoo waan haaraa kan duratti ifan goone uummati argachuu danda'a? Waan baay'ee jira. Waan hojjetame gartee waggoonni keessa dabarre kun yeroo waa hedduun saffisaan jijjiiramaa turani. Kanaaf waan baay'ee argatu jedhee yaada. Bakka nufi jirurraa ilaalcha kiyyarraa waan inni yeroo san yaadadhurraa waan hin barreessee fi waan hedduu argatu jedhee yaada. Tarii haala siyaasa Itoophiyaa keessa jiru irratti waan furmaata keeku waan keessa dabarte waa'ee isaas hin tuqaa? Kitaabni mana hidhaatti hin barreesse actually kitaaba lama kutaa lamatti hin barreesse waa'ee hangammaa keessa dabreeti. Gara fuulduraatti uummanni keenya biyyi keenya maaliif hojjetame rakkoolee hangammaa mudataa turan keessaa bahuu danda'a kan jedhu sanis barreesse garuu walirratti kitaabni kun amma gara fuula 500tti dhiyaata kan amma bahe kun faaniin yoo walirratti dabalame gara 1,000 waan ta'uuf bakka lamatti baafne kana amma baasee kan itti aanu immoo bara dhufu bahuu qaba kan jee kan hambisee jira. Amma torban dhufu keessa Naayiroobii keessa akka eebbisiistuudha kanatti ifa goote tarii Itoophiyaa keessa eebbisiisuudhaaf yaanne moo haalatu jenne? Yaannee turree haalli mijachuu hin dandeenye. Akkuma agartu haalli biyya rakkisaadha. Kitaaba eebbisuudhaaf dhiisi. Namni hafuuruma baafachuuf haala ulfaataa jira. Kanaaf asitti eebbisuun filatame. Actually inni dura gara biyya Awurooppaatti eebbisuudhaaf yaadee ture. Garuu hawaasni asii kun asitti eebbisuu qabna jedhanii na gaafannaan hin tole jee asirraa eegalee sammuu Jarmanii biyyoota UK gara Ameerikaatti deemee kan eebbifamu ta'a. Kitaaba kun tarii amma haala Itoophiyaan keessa jirtuun gaafa laallennu amma maaliif eebbisiisuu barbaadde? Addatti akka nama siyaasaatti wanti yaaddee wanti akeekte jira? Haalli siyaasaa Itoophiyaan fooyya'aa jedhee yaadaan ture. Akkuma yaadatte gaaniidhaa bahuun akka duritti barreessuus dubbachuus dhiisee hojii baay'ee lafuma jala hojjechaa ture. Qondaalonni biyya sanii garuu homaa wanti jijjiiramas hin jiru. Kanaaf kana caalaa eeguun homaa wanti fooyyaan guddaan argamuu waan hin dandeenyeef baafnee hamma tokko uummannis akka irratti dubbatuuf hojii gara fuulduraa hojjechuudhaaf karoorfanneefis uummata wajjinis mari'achuudhaaf diskoors uummata keessatti akka uumamuuf yaadudha. Kanaaf amma kitaaba kanarraa uummati yaada akkamii naa kenna jettee yaadda yookiin immoo riyaakshinii akkamii eegda uummatarraa?
Wanni guddaan aadaan waa barreessuu akka jiraatuuf uummata afoolaatti uummata oral societyidha uummanni keenya kuni. Namni keenya kun mataa mataatti osoo gadi taa'ee mataa ofiitiittuu jireenyi namni keenya keessa dabare mataa mataatiin keessa dabru kitaaba tokko ta'a. Garuu waan hin barreessineef gaafa namni sun lubbuun dabru seenaan inni keessa dabre sunis hojiin inni hojjetame rakkoon inni arge bal'oon inni arge achumaan wajjin awwaalama jechuudha. Kanaaf wanni guddaan ani kitaaba kana barreesseef waan an keessa dabre yoon lafa kaa'e dhaloonni itti dhufu ilaalcha kiyyarraa waan an keessa dabreerraa waa hubachuudhaan uummata isaatiif nadaran dogongore sirreessa hojii gaarii an hojjedheerraa barachaa uummata keenyaaf bu'aan nuti buufni caalaa dachaan buusuudhaaf isa gargaara jedhee waan yaadeef kanaafin galmeessuu barbaade beekii mana kana hidhaatti yeroon barreessutti yeroo san mana hidhaa san keessa lubbuun nan bara jedhee yaadaan turre. Kanaaf wanni ani keessa dabree na wajjin awwaalamuun qabu yaada jedhuun barreessee baasaa ture. Boodas kaammas hoggan laalu wanni barraa'e kun uummata bira gahuun dhaloota dhufuuf waa takka guduunfuu ta'a jedhee yaadeetiin bifa saniin dhiyeesse. Mana hidhaatii lubbuudhaan nan baay'ee yaadneette tarii addatti wanti kana dura nuti hin dhageenye wanti si mudatee jira moo haalli manumti hidhaa si hin mijanne? Waan baay'ee jira kitaaba keessatti agarta. Gaafuma qabamne irraa kaasee gaafuma qabne sanuu lubbuudhaan qabamne mana hidhaa seenuun raajii waaqaati. San boodas mana hidhaattis waa hedduu ture kana hunda keessa dabree lubbuun ba'uun kiyya anaa'uun ajaa'iba. Garuu yeroo mana hidhaa ture sanitti wantoonni dhaga'amu, wantoonni an argu, wantoonni odeeffannoon nagaan irraa ka'ee lubbuun achi keessaa bahee seenaa kana himuu nan danda'ee waan hin yaadneef barreessee. Kan biraa immoo manni hidhaa yeroo sii kenna akkuma beektutti yeroo tasgabbooftee barreessuudhaaf qabda. Hojii biraas hin qabdu. Barreessuuf dubbisuun alatti kanaaf saniifis na gargaare. Akeekni guddaan garuu mana hidhaa san keessatti yoon mana hidhaa san keessaa lubbuun ba'uu baadde manni keenya waan tokko waan an keessa dabre akka beekuu fi dhaloonni dhufus akka waan tokko irraa hubatuuf. Eertiraa Itoophiyaatti seeraan ala hidhaman akka hin jirre mootummaan Itoophiyaa ibse. Jaarmiyaan dhimma baqattootaa immoo dararaa fi hidhaan lammiilee Eertiraa Itoophiyaa keessa jiraatan mudachuu quba qabaachuu eeruudhaan mootummaa wajjiniin ta'uudhaan akka furuuf hojjetu ibsee jira. Hamza Hussein. Itoophiyaa keessa lammiileen Eertiraa seeraan ala hidhamanii fi dararaan irra ga'e akka hin jirre ka ibse tajaajilli immigireeshiniif lammummaa Itoophiyaa lammiileen Eertiraa hedduun karaa seeraan alaatiin Itoophiyaa seenuun yeroo isaaniif eeyyamamuu fi ol tureera. Kanaanis dameewwan hojii lammiilee alaaf hin eeyyamamne dabalatee kontirbaandii namoota seeraan ala dabarsuu fi gochoota seeraan alaa hedduu keessatti hirmaatanii akka jiran eeruun kanaafis akka itti gaafataman ibse. Itoophiyaa keessattuu magaalaa Finfinnee keessatti hidhaan jumlaa lammiilee Eertiraa magaalattii keessa jiraatan irratti raawwatamaa jiraachuu namoonni BBC'n afaan Tigiriffaa dubbisee dubbataniiru. Tajaajilli immigireeshiniif lammummaa Itoophiyaa ibsa isaa keessatti lammiileen Eertiraa hidhamanis ta'e humnaan biyyattii keessaa ari'aman akka hin jirre ibsuun garuu lammiilee alaa gochoota nageenya biyyattiif yaaddoo ta'an keessatti hirmaatan irratti tarkaanfiin seeraa fudhatamaa akka jiru eereera. Jaarmiyaan kun lammiileen Eertiraa karaa seeraan alaatiin gara Itoophiyaa seenan kallattii seera qabeessaatti akka seenaniif akka galmaa'an irra deddeebiin gaafatus waamicha kana fudhatanii ka galmaa'an akkaan muraasa jedhe. Haa ta'u malee eeyyama jireenyaa seera qabeessa osoo hin qabaatin eenyummaa sobaatiin hojiiwwan lammiilee alaaf hin eeyyamamne suuqiiwwan xixiqqoorraa haga biizinesiiwwan gurguddaatti karaa seeraan alaa kanneen keessatti hirmaataa jiran akka jiran eeruun cimsee akeekkachiisee jaarmiyaan mootummaa Itoophiyaa kun godaantonni Eertiraa hedduun fira isaanii gaafachuuf waan deeman fakkeessuun Dubaay, Eertiraa, Yuugaandaa irraa meeshaalee daldalaa adda addaa korojoodhaan karaa seeraan alaa seensisuu fi baasuudhaan hojii kontirbaandii bal'aa keessatti hirmaachaa jiru ka jedhee tajaajila lammummaa fi immigireeshinii Itoophiyaa kanneen gochoota seeraan alaa garaagaraa keessatti hirmaatanis jiru jedhe. Dabalataan dallaalota seeraan alaa biyyoota addunyaa garaagaraa keessatti argaman waliin qindoomina uumuun godaantota hedduu karaa seeraan alaa osoo daddabarsanii ka qabaman akka jiranis eere jaarmiyaan kun odeeffannoowwan sobaa tamsaasuu, sanada imalaa sobaan namoota gowwoomsuu, chaappaawwaniif buukiiwwan baankii sobaan qopheessuu fi itti fayyadamuun gocha seeraan alaa osoo raawwatamanii kanneen argamanis jiru jedhe. Jaarmiyaan kun itti dabaluun namoonni kunneen sanadaaf eenyummaa sobaatiin karaa seeraan alaa maallaqa deddeebisuu fi sanadoota seeraan alaa biroo qabatanii argamuus ibseera. Lammiin alaa kamiyyuu seera biyyattii sarbee yoo argame seeraan akka gaafatamu ka ibse jaarmiyaan kun garuu lammiilee biyya tokko qofaarratti qiyyaafachuun tarkaanfii fudhatamaa jiru fakkeessuun gabaasi dhihaataa jiru dogoggoraa fi soba ta'uu'eera. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti komishinii olaanaan dhimma godaantotaa waa'ee hidhaa lammiilee Eertiraa irratti raawwatameera jedhamee ilaalchisee odeeffannoo akka qabuu fi mootummaa Itoophiyaa waliin dubbachuun furmaata barbaaduu irratti akka hojjechaa jiru BBC Tigiriffaaf ibsee ture. Godaantonni sababoota garaagaraan Eertiraa keessaa baqachuun isaanii ibsamu kunneen
qormaati isaan keessa jiran jireenya isaaniif yaaddoo waan ta'eef dhaabbati biyyoota gamtoomanii dhimma isaaniif xiyyeeffannaa akka kennu gaafataniiru. Magaalaa Finfinneef magaalota biyyattii adda addaa keessatti baqattoota Eertiraa irratti hidhaa fi dararaan raawwatamu jaarmiyaan mirga namummaa mootummaa Itoophiyaa Human Rights Commission jedhamu ibseera. Hacuuccaa fi hidhaan kun baqattoota Eertiraa irraa akka dhaabbatus mootummaa Itoophiyaa gaafateera. Somaaliilaand dhiyeenya filannoo mo'achuudhaan aangoo qabate waliigaltee ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmadii fi pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheekh Mahamuud Tarkiitti mallatteessan ilaalchisuudhaan ejjennoo isaa beekse. Hamza Hussein. Pirezidaantiin haaraa Somaaliilaand Abdirahmaan Mohammad Abdullaahi sirna kakuu raawwachuu magaalaa Hargeysaatti kamisa muddee 12 2024 aangoo qabatanii sirna aangoo walitti dabarsuu kanarratti dubbii himaan paartii Somaaliilaand bulchuu Mohammad Farah Abdii dhimma waliigaltee Itoophiyaa fi Soomaaliyaan Tarkii Ankaraatti mallatteessan irratti ejjennoo mootummaa isaanii BBC afaan Somaaleetti dubbataniiru. Waliigaltecha ilaalchisee dubbii himaan kun akka dubbatanitti waliigalteen biyyoota lamaan gidduutti Ankaraatti mallattaa'e dhimma biyyoota lamaanii ta'uu fi Somaaliilaand biyya biraa waan taateef dhimmi kun kan ishee ilaallatu akka hin taane ibsan. Waliigaltee jedhame kan mallatteessan biyyoota lama. Nuti Somaaliilaand. Biyyoonni ollaa waliigaltee mataa isaaniidha kan mallatteessan. Waliigaltichi dhimma isaaniiti malee dhimma keenya miti. Biyyoonni kunneen waliin dubbachuu fi waliigaltee mallatteessuun waan haaraa miti kan baratamedha. Dhimma nu ilaallatu miti. Dabalataan haala waliigalteen walhubannoo mootummaan Somaaliilaand kanaan dura aangoo irra ture Itoophiyaa waliin mallattees irratti argamu ilaalchisee wayita dubbatanitti mootummaan haaraa reefuu aangoo qabate yeroo fudhatee ilaala jedhan. Nuti amma reefuu aangoo qabanna. Waliigaltee Itoophiyaa waliin mallatteeffame jedhamellee ammallee bal'ina isaa keessa deebinee in ilaalle. Haa ta'u malee ilaaluun keenya waan oolu miti. Keessa deebinee ilaallee sirriitti erga xiinxallee booda dantaa fi faayidaa Somaaliilaand kan eegsisu ta'uu yoo hubanne itti fufnee irratti hojjenna. Ta'uu baannaan kanaafuu ta'a. Kanaafuu garamitti akka ba'u murteessuuf eeguu qabna. Isa booda murteessina. Ulaa galaanaa akka hin qabne Itoophiyaan gaaffii ulaa galaanaa argachuuf qabduuf deebii argachuuf carraaqqii taasistuun waggaa darbe waliigaltee Somaaliilaand waliin mallatteessiteen alatti Somaaliyaa waliin waliigaltee karaa ittiin gara ulaa galaanaatti darbuu dandeessu amansiisaa ta'ee fi itti fufiinsa qabu argachuudhaaf kan ishee dandeessisu Ankaraatti mallatteessiteetti. Kanaanis mootummaa Somaaliyaa walaba ta'e jalatti Itoophiyaan karaa ittiin ulaa galaanaatti darbitu amansiisaaf itti fufiinsa qabaatu argachuuf biyyoonni lamaan waliigaltee dandeessuu irra kaagahan yoo ta'u waliigalteen biraa kana hojiitti hiiku ammoo ji'oota muraasa keessatti akka mallatteeffamus ibsameera. Waliigaltee Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti mallattaa'e booda dhimma waliigaltee Itoophiyaa fi Somaaliilaand gidduutti mallattaa'e irratti haga ammaatti biyyoota lamaaniinuu ifatti kan jedhame hin jiru. Waliigaltecha hordofuun ministeerri beeksisaa Somaaliyaa Daawud Aweeyis waliigalteen Itoophiyaa fi Somaaliilaand waliin mallatteessan guutummaa guutuutti diigame jedhan. Sanada Ankaraatti mallattaa'e irrattis ta'ee gama dureewwaniitiin dhimma waliigaltee Itoophiyaa fi Somaaliilaand gidduutti mallattaa'ee ture irratti wanti ifatti jedhame hin jiru. Daawud Aweeyis garuu waliigalteen Somaaliilaand kahafe ta'uu dubbatu. Waliigalteen wal hubannoo kun amajjii 1 2024 Finfinneetti pirezidaantii duraanii Somaaliilaand Musee Bihii